Gosummaaf gandummaadhaan kan rakkatan dargaggoonni Oromoo saba biraa hundeeffachuu labsuun ijoo dubbiite. Taateen qoosaadhaaf dargaggeessi biyya Arabaa jiru tokko godhe kun miidiyaa hawaasaa kan dhuunfate yoo ta'u, sabni Moroonoo jedhame kun lafa qabachuu danda'a jedhame. Haaluma kanaan ijoolleen Harargee gosummaaf gandummaa dadhabuu himan saba Moroonoo jedhamu uummachuu labsaniiru. Sabni haaraa Moroonoo jedhame kun atakaaroo siyaasaa yeroo ammaa Oromoo jidduutti dhaabbachuu didee fi gama biraatiin haala nama gaddisiisuun ijoollee Harargee garii jidduutti gosummaa biyyoota Arabaatti ammaate balaaleffachuuf uumame. Dhuguma wanti nama gaddisiisu Oromoon yeroo ammaa siyaasaadhaan addunyaa biraarraa duubatti hafee ilaalcha siyaasaa osoo waliif kabajuu dadhabu. Gama biraatiin ijoolleen hojiidhaaf biyya Arabaa deemte gosummaa waan jedhamu maqaa dhahachuun miskiinota hedduu ajjeesuu, dararuu yookaan toorcha gochaa turaniiru. Somaaleerraa kan dhaalan ilmaan Gosee gariin isaanii biyya Arabaatti namoota naga'aan hojjetan bakka isaan jiranitti itti dhaquudhaan viidiyoo waraabaa muka itti dhiibuu dabalatee dararaa dhalli namaa walirratti hin raawwanne irratti raawwachaa turaniiru. Eenyutu gocha kana keessaa harka qaba kan jedhu yeroo biraa kan itti deebinu ta'ullee amma ijoon oduu tanaa dargaggoonni gosummaa tanaan rakkatan walajjeesuu ilmaan Oromoo obsuu dadhaban sadarkaa eenyummaa isaanii haaluurra gahaniiru jedhame. Dubbiin akkana ture. Tibbana ilmi Oromoo gosummaa balaaleffachuudhaaf Oromoo sanarraa haa fottooynu yaada jedhu tokko dhiyeessan. Mucaan kun hojiidhaaf biyya Arabaa kan jiru yoo ta'u carraaqqataa baadiyyaa akka jedhamu ibsame. Carraaqqataa baadiyyaa nama jedhamuun carraaqqataa baadiyyaa carraaqqataa baadiyyaa carraaqqataa baadiyyaa carraaqqataan baadiyyaa carraaqqataa baadiyyaa carraaqqataa baadiyyaa carraaqqataan baadiyyaa carraaqqataa baadiyyaa carraaqqataa baadiyyaa. Dhuguma miidhaan sababa gosaatiin gahaa jiru guddaa ta'uu kan himu dargaggeessi Oromoo kun gosummaaf gandummaa Oromoo tanarraa adda baanee saba mataa keenyaa Moroonoo jedhamu hundeeffanna jechuun viidiyoo takka maxxanse. Mee Oromoo tana keessaa namni kiriyeetti itti barbaadanii jirtanii itti baaneeti saba tokko kabiraa uummanne aadaan teenya tokkophaa akkaataan itti bulmaata keenya seerri keenya tokkophaa yoo gosti biyyaa nu gaafatanillee maqaa gartee saba keenya itti nama gaafanne san himannaa. Viidiyoo tana guyyaa 4 dura yeroo dalagu dhimmichi battalumatti miidiyaa hawaasaa kan dhuunfate yoo ta'u namoota dhageettii qaban dabalatee keessumaa warri dhibdee Oromoo dadhabneerraa jedhan miseensa saba haaraa hundeeffamee akka ta'an ifatti labsaniiru. Qoyan inni jedhe mee yoo of ta'anii fottoqanii kurrees boo'icha siyaasaas mixirqishoo keessanii jibbinee isinirraa yoo achi baane mee maatu rakkoo qabaayyii nu arrabsitan. Jecha tokko hiikaan akka afaan keessa nyaata akka afaan keessanitti hiikkadhaa kamaltu nuun ga'e nuti akka sabaatti wareeree mataan sammuun umurii waggaa 15 arrii bichaa taane nuyi kara gor wallaalee cinqamaa ruuyyii rabbiin numa keessaa biqilchee jabaa ilma carraaqqataa baadiyyaa ol kaasee hundeeffama ulaagaalee mataasaa guuttate kan maqaan sabichaa Moroonoo jedhu fuudhee nuuf as beennaan itti gammannee fudhannee jaallannee jala taanee jabaannee kawaayyoof karoora isaa ilaalcha isaa hunda xamannee jala kaane wanni isin nu qeeqxanu maaliif yoo isin irraa fotoqan isa rafamuudha nu ilaa amma nuti nuu ta'ee jira akka inni itti nuu ta'e sababni inni itti nuu ta'e tokkoffaa irratti hundeessaan kun nama nu hin qixaati ilaalchi isaa nu fakkaata hojiin isaa nu fakkaata umuriin isaa nu fakkaata namni mataan arrii keessa hin jiru namni mataa moluu miseensicha keessa hin jiru yoo hamzaajii ta'e malee inni nu sababni inni keessatti dhiifamee fi waan koofiyyaa kana uffatee rafuuf hin mul'isu jechuudha. Isa kanaaf nu keessatti tokkitti isaatu jira. Kanaafuu wanti nuti waan kana jaallannee fi akka tokkoffaatti xiinxalaa siyaasaa maarree dhaaba maarree tirqishoo kanan qabu keenya walii galtee dhuma wal jala hiriiraa aadaa qabaa duudhaa qabaa kaayyata qabaa kaayyoo qabaa ilaalchi isaa baay'ee bareedaadha gandummaa waliin qooduu siyaasaadhaan waliin qooduu ilmaan abbaa tokko irratti hin duulu amantaadhaan walirratti hin duulu kutaadhaan walirratti hin duulu gosaa walirratti hin duulu ilaalchi isaa dullumni keessa jiru mataa harrii gaafan jedhu warri sammuun dulloome yaani dulloome nu warra amma sammuun qarame otuun baratiin achi ilaallee erginu kan afaan gorsuu barbaada. Isa ijji keenya argaa jiru kanafaa ijji isin argaa hin jiru karaa cufaa argamu kanafaa banaadhaa itti galaa nuun jedheeti mataadhaan gidaaratti nu buusuu barbaada jechuudha. Isa kanaafuu jedhe keenya nuu ta'eera alaabaan keenya kun oola hin mirmirfanna sirna keenyaaf kaayyoo keenya fuulduratti hin ceenaa. Moroonoo jechuun murannoo jechuudha malee Moroonoo jechuun akka afaan keessanitti waan beekanitti hiikkachuu dandeessan akka afaan keenyaatti Moroonoo jechuun murannoo jechuudha. Kanaafuu murannoon keenya jabaadha ilmaan Moroonoo hundi keessanuu fuulduratti. Wata kalchi kabaa birri.
وزقد قرا ورا ورا وسمت قطع قطو وزقل بدا لولول وشقد قطع چوكو چوك ورقص قطع پرتت Garomi afaan Oromoo irra liqii isni galee jira. Eenyu koo itti dubbisame? Dubbis. Wala kalla tulu. Wala kalla baba bubu. Wata batta titi. Wajib kan dikala guru. Guru. Madafaka. Sister Faka. Madafaka. عندنا تحية الإسلام أول شيء السلام عليكم ورحمة الله أكم جرت النجاة فيا جرتو لال سبني خينيا سبب بام فري فتوكي كم خينيا قالي بام فري نجيبين غرا ورمو ديبس دنتا تكتكم نيجونتي شوف أمان تنا نرجعيسني واتساب كتنا نقولنا ونما ولتكمنه ولكبمنه أكنا تو قفت تونتاني أكنا إسني فيستوت أكنا موتا ونداتوتي وان كنا رتّو جنة قبابنه الدنيا مولي سويا نتي كوبي ده إيشو إسني قاله شير قولي قرا ترى ما تو يصير تبيني